Please video kana share gochuudha nama biranaaf ka yaada namaataan barbaadu waan ta'eef isinillee waan beektaniif waan dandeessan yaada keessan naaf godhaa na bira dhaabbadhaa na gargaaraa isinin jedha adaraa keessan ani cinqamee rakkoo keessan jira sammuun kiyya sammuu na ta'uuf deema haalan taanii keessan jira adaraa keessan na gargaaraa share gochuudha namoota adda addaa biraan naaf kaa maaliif ani furmaatan barbaada waan ta'eef jechuudha. Innis maalidha akkuma beekamu qarshii karaa alaa karaa gabaa gurraacha jechuudha. Achirraan ergadhaa jedheen namicha asuma keessa jiru jechuu tokko jechuudha. Isatti ergadhee jennaani biyya tasiinaaf nan sanaa jedhee birrii baay'ee waan ta'eef inni yeroo dheeraadhaaf immoo garuu isumattan ergaa ture. Garuu amma qarshii sana ji'a sadii guutee jira. Ji'a sadii gara keessatti an obsadhee jira kana gidduutti jechuudha. Yeroo baay'ee on gaafadhe sababa adda addaa naaf hima jechuudha. Waa tokkorra dhaabbataa miti. Yeroo tokko akkaawuntii cufame jedha. Yeroo tokko namoonni wajjin hojjennu iddoo akkasii deemanii haala mijataa keessa hin jiran jedha. Inna ani sammuu ta'uuf hin deema adaraa keessan share gochuudhaani. Namoota adda addaa biraan naagaa akkamitti akka qarshii kana argachuudhaan akkamitti immoo akkamittan gaafachuu qaba. Isa jedhu waan dubbadhus wallaalee tanan jira. Kanaaf adaraa keessan share gochuudhaan isinillee yaada keessan naaf qooduudhaan akkamitti akka gaafachuu qabu naaf qoodaa isiniin jedha. Maaliif qarshii akka kana dhabuuchuun iddoo tokko ulfaata. Diraamaa biyya kanaa 8,000 fi naannoo 100 yoo yaadan immoo yuudha gara qarshii Itoophiyaatti jechuudha. Qarshii baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan ani waan biraa isiniin jedhu yaada keessan naaf qooda akkamitti akka qarshii kana deeffachuu akkamitti akka naaf erguu danda'u maal gochuun qaba. Waa tokko murteeffachuu dadhabee tanan jira. Kanaafiyyuu qarshii kana dhabees waan hin jiraadhu sunitti fakkaatu. Akkamitti hojjennee akka finnu qarshii amma kana immoo ji'oota meeqa keessatti akka dhufu tilmaamuun nama rakkisu. Kanaafiyyuu isinillee yaada keessan naaf qooda namoonni wanta akkanaallee si mudate yoo jiraate yookiin furmaata akkamii akka argattanii fi ammallee furmaata ta'an jettanii wanta yaaddanuu jiraate yaada keessan naaf qooda isin jechuu barbaada. Na bira dhaabbadhaa. Namoota adda addaaf illee share gochuudhaan akka na bira dhaabbatan na gargaaraa isiniin jedha. Maaliif qarshii kana dhabuuchuun hagam tokko namatti ulfaata. Dafqa koo jechuun inni beektu akkamitti rakkannee hirriba dhabnee dhaabbiidhaan cinqii meeqa rakkoo meeqa keessan akka finnu qarshii kana jechuudha. Kanammoo akka qalliitti dhabuuchuun iddoo tokko namatti ulfaata. Kanaaf waan murteessuu dhabeetiin hin jira adaraa keessanii. Waan furmaata ta'a jettan naaf qoodaa yaada keessan share gochuudhaan immoo namoota biraan naaf gahaadha. Kanaaf namichi illee suma keessa hojjeta. Waggaa 3 fi suma irratti ergaa ture. Garuu kana gidduutti waan isa mudate hin beeku maal akka yaade hin beeku. Obsa dhabee tanan jira. Wayii siifin ergoodhee garaadhaan kutu yookiin immoo siifan erga jedhee waa tokko abdii irraa hin qabu. Ji'oota amma kana taa'ee eegeen jira jechuudha. Kanaaf mee maaltu falataa jettanii yaaddu? Yaada keessan adaraa keessan naaf qoodadhaa. Kanaaf ani immoo qarshii kana dhabee waanuma jiraadhu natti fakkaatu. Maaliif daqiiqummaaf illee raafachuu dadhabee tanan jira jechuudha. Sammuudhuma keessa na deebi'e. Kanaaf maqaa isaas haa ta'u lakkoofsaas suura isaas poostii isinii godha. Isin garuu share gochuudhaan karaa seera qabeessaan akka hin gaafadhuuf akkamitti qarshii kun akkana deebuu danda'u jecha furmaata naaf laadhaa. Cinqii keessan jira obboleettiin keessan adaraa keessanii isiniin jechuu barbaada. Egaa kana isiniin jedha waan dandeessaniif yaada qabdanii fi waan furmaata ta'a jettan naaf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf waan akkanaa akkasiin mudanne waaqayyo sinaa eeguu sinaa barbaaru sinaa baraaru iddoo tokko nama cinqaa qarshii kana dhabuuchuun ani hin beeku waan hin jedhee dubbadhu. Iddoo tokko ulfaata. Madaamii keetti illee ni himnaan
maalifi yookiin onitti mee waan ishin na deebistuun beeku akka namarraan erguus ni beekti garuu yeroo baay'ee maaliif kallattiin karaa baankiin ergan naan jette yoonitti mee amma waanuma ishin waa tokko naa gootu natti fakkaatu innaa kanas siniin jedha innaa dhugaa dubbachuudhaaf fakkeessullee kana badaa hin danda'u garuu waan fakkeesse miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha qarshii gara biyyaatti akka naanneessanii fi namocha karaa gabaa gurraacha naaf erguuf itti ergeen ture jechuudha. Kanaaf ergaa itti ergee ji'a sadii jechuudha. Ji'a sadii osoo biyyatti naannessin isa bira ture. Yoon bilbilee gaafadhee waan sababa inni natti mukan garaagaraatii torbee kanas akkasumas guyyaa biraa soo gaafadhe bakka wanni sababni naaf hin jenne jiru jechuudha. Dhugaa sinitti maamma jechuun wanna hamma ta'ee qarshii kee dhabee osoo hin taane amma dhugaa sinitti mufanii maal irraa akka ga'ee fi akka bakka hin ta'a ture sinitti mukooti malee jechuudha. Na kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko cinqamee boqonnaa dhabee dhugaa Kiristoos. Innaa nyaataa gan dhaabu gootti na ga'e jechuudha. Maaliif isuma yaada sammuun kiyya wanni bakka jechuun narraa teessee jechuudha. Innaa qarshii kana dhabuun immoo hedduu tokko ulfaata jechuudha. Kanaaf ofii keetii dadhabdee fiddee tokko akkasittiin innaa dhabdu baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Tarii namoota baay'ee ni arga jechuudha. Nama qarshii isaanii dhoowwatee suura isaanii as baasanii maqaa yookiin lakkoofsa wantoota adda addaatiin poostii gannaa godhan nan arga jechuudha. Innaa anis isaan keessatti tokko ta'uu fidhee dhugaa hedduu tokko natti dhaga'ame dhugaa hedduun gaddee ture jechuudha. Innaa kana gidduutti garuu wanti isa mudate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka carraa qarshii baay'inaan waan galchanii fi iwaamamanii jechuudha. Waamamanii namoota wajjin hojjetan inni jira garuu kan waliin hojjetanii biyya keessaa qarshii naga kana akkamitti akka galeessa jedhuu fi gaafiti ta'ee amma ni waaman jechuudha abbaa sana waamnan yeroo sanatti namni sun hin dhiyaanne jechuudha iddoo baankii sanatti. Hin dhiyaanne sana booda akkaawuntii isaanii ni cufan jechuudha. Irratti cufamee garuu seera qabeessadha naan jedhee ture namichi jechuudha. Irratti cufamee ture gana kadhannaa meeqan kirkiri meeqan ragaa dhiyeeffatanii waa baay'ee ta'anii jechuudha. Akkasittiin giddumaan bananii fi jechuudha akkaawuntii isaanii jechuudha birriin akka gala jirutti waamamanii dhiyaachuu danda'an akkaawuntii isaanii cufanii jechuudha. Kanammoo iddoo biraa waan deemanii turanii fi dafanii iddoo sanaaf hin dhiyaanne jechuudha. Sababa sanaaf akkaawuntii isaanii cufamee rakkoo adda addaa irra turan jechuudha. Inna namichi baay'ee nama gaariidha nama waaqayyooti. Waaqayyo isaa eebbisu. Amanamummaa akkanaallee namoota baay'eedhaaf haa kennu sin jechuu barbaada. Nama akkas nama ganuu miti waggaa sadiif kanaan irratti ergaa ture jechuudha. Unkaan biyya biraa taa'eetu asitti biyya kanatti irratti ergaa ture jechuudha. Ammayyuu bilettiin kiyyaa biyya biraarra iddoo kanatti ergitee ergachaa jirti jechuudha. Maaliif karaa baankiirra jijjiirama baay'ee qaba waan ta'eef. Iddoo biraati immoo bakka biyyan ture immoo namni beeku tokko illee hin jiru kanallee intaluma Itoophiyaa tokko wal nu barsiisee asitti waliin hojjennu jechuudha. Inna kanaaf nama gaariidha. Nama akkanaa miti waaqayyoo akkasumatti akkanumatti namanummaa isaa kanaan isaa fullaasu isaa eebbisu sin jechuu barbaada. Ani qarshii kun dhabne garuu cinqii guddaa keessan ture. Hedduu tokko dhugaa Kiristoos. Inna kana sin jechuu barbaadetanii wanta qarshii kun dhabe miti. Video kana immoo haga dhumatti namni dhaggeeffatee wajjuu danda'a. Garuu namni jalqabarraa dhaggeeffatee dhiise yaa dhugaatti fakkaachuu danda'a jechuudha. Maaliif kanumaaf anis illee akkas godhe jechuudha. Innaa obbolaa koo namoonni baay'een keessanii yoo namni suni qarshii gara biyyaatti isin naannessuu garuu namoonni akkasittiin nama dhorkatanii bilookii si godhu jechuudha. Sidhoowwachuu yaada qabaannaan bakka qarshiisan sin ergitan bilookii si godha karaa hundayyuu akka isan arganne jechuudha. Kuni garuu akkas miti jechuudha. Innaa kanaaf namoonni akkasii sunillee kan nama gananni jiru. Garuu immoo sababa adda addaatiin akkuma kana oduu akkaawuntiin irratti cufamee qarshii sana immoo sinii deebisuudhaaf humna dhaban. Tarii karaa kanaatiinis qarshii keessan dhabuu dandeessu. Garuu irra caalatti obsa godhachuudha qabdu. Obsa osoo hin qabaanne ta'e gidduu kanatti walitti bu'insi karaa addaatiin uumamuu danda'a. Kana gidduutti immoo haala isaaniif illee sin ganuu danda'a jechuudha.
Kanaafuu obsa sin barbaachisa seeraan ala waan ta'eef tarii namni kunis yeroodhaaf rakkatee haa ta'uu waa biraa yaades haa ta'uu sin ganuu danda'a. Namoonni baay'een immoo kana manummaan isa hojjetanis ni jiru. Kana gidduutti isin maal jechuu barbaada? Yeroo qarshii namatti irraan ergitan jechuudha. Akkamitti yennaa namichi sanatti qarshii ergitan maal akkasiniin jedhe maal akka barreessaa turtanii jechoota akkamii akka waliin daddabarsaa turtan jechuudha waa'ee qarshii irratti. Maal akka haasoftan sagaleen haa ta'uu barreeffamaan haa ta'uu fakkiin suuraa yookiin waraqaa ittiin birrii ergitan haa ta'uu wantoota akkanaa kana ol kaawwadhaa dookimentii isaa jechuudha. Ragaadhaaf akkasini ta'uu kaawwadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif tarii wanti nama mudatu hin beekamu waan ta'eef namadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ragaa fi wantoota adda addaa kana lafa godhadhaadha. Maaliif isin barbaachisa tarii. Kanaaf iyyuu daddaftanii immoo ariifattanii nama sana saaxiluuf qarshii nagaanee wantoota adda addaatiin wal baatanii jechaan nama fuulduratti saaxiluun wantoota akkana kana hin raawwatinaadha. Obsa qabaadhaa haga dandeessanitti jechuudha. Dhugaan oduun obsa hin qabaanne ta'e ji'oota kana sadan hin turu jechuudha. Kanaaf kana hunda turu jechuun immoo qarshiin kee osoo beeksisni naannessin hedduu tokko ulfaata. Garuu namichi maal seetan saba tokkicha natti himne waa baay'ee natti himee ture. Dhugaa ta'uu dhiisuusaa isa keessa wanti nani dhugaa deemani akka wanti isaanii irratti cufamee rakkoo adda addaa turan natti himee jechuudha dhumarratti. Kanaaf ergan isa dhaga'ee ni obseef jechuudha. Inni akkanas isin jechuu barbaada. Tarii namoonni garaan keessan isin gaddellee dhiifama naa godhaadha. Maaliif haala san keessan ture isin jechuu barbaade tananii egaa kanadha viidiyoo kiyyaarra waan na dhaggeeffattanii fi hedduu tokko galatoomaa waan waliin turtanii fi ani kasi waliin turanii toobidha. Viidiyoo kana yoo jaalattan immoo like share gochuu hin dagatina. Akkasuma namoota biraan geessisuudhaaf gargaara waan ta'eef jechuudha sharing keessanii. Akkasuma laakiin keessanii immoo jabina nu ta'a hutubaa nuuf ta'a waan ta'eef yaadni keessanii immoo koomentii naa barreessaa qeeqayyoo qabaattanii yaada biraas qabaattanii kanas hin jechuu barbaada. Yaadni keessan immoo hedduu tokko na gargaara na utubaa dogoggora koora na deebisaa yookiin kan na cimsu taasisan jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa iddoo jirtanitti nagataa gatii dadhabbii keessaniin dhabinaa dafqa keessan yookiin humna keessanii sinaa bulchuu nagaa.